Sharafoota maallaqaa guyyaa har'aa kanas immoo ittiin sharafamaa yookaan immoo jijjiiramaatii olee kan biyyoota 21 olii kara lamaatiin isinii qabadhee dhufeetti jira har'asi. Har'aa Seepteembar 3 jiinii 9 akka Itoophiyaatti guyyaa 23 jiinii 12 2017 Ameerikaa doolaarii paawundi starlingii suuziin firankii yuuroo akkasuma Kanaadaa doolaar Awustiraaliyaa doolaar Noorweey kiroonii Bahariin dinar Saawuz Afrikaa raandii Turkii riilee Yemen riyaal Dubai dirham China Yuan Oman Real Israel Shekel Kuwait dinar Egyptian Pound Saudi Arabia Real Jordan dinar Beirut dollar India rupee Qatar Real kanneen kana fakkaatan hunda karaa gabaa gurraachaa fi akkasuma immoo karaa baankii irratti isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Akkasumallee gaaffilee tokko isin gaafatanii kan jiru isa kanaafillee deebisuutiif deebi'ee dhufeetii jira. Isin immoo turtii keessan aga xumuruu viidiyoo kanaatti na waliin godha. Videoon kun akkuma isin jala qaqqabeetiin laayikii gochuutiin ol seenaa baay'een keessan dagachaa irraanfachaatii jirtu dagachuu irraanfachuutiin qabdanii jalqaba laayikii gochuun viidiyoo wajjin aga xumuraatti turtii keessan godha. Bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii jechaa guyyaan har'aa Seepteembar 3 2025 akkasuma akka Itoophiyaattis guyyaa 28/12/2017 Olmaa sharafoota maallaqaa ittiin sharafamaa olii yookaan immoo jijjiiramaatii olii karaa lamaatiin isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Har'asi innis immoo karaa baankii fi karaa Itiyoo Black Market .com yookaan immoo karaa gabaa gurraacha hawaala isa jedhamu meeqaan olii ni dabale moo ni qannase guyyaa kaleessaa karaa baankii irratti hin daballe karaa gabaa gurraachaa immoo gadi bu'eetu ture biyya hundarraayyuu har'a immoo dabaleetu jira agam dabalee meeqaan olii kan jedhu waliin ilaalla. Viidiyoo kana laayikii godha. Baay'een keessan hin dagattu namoota baay'eetu hin ilaaltu garuu laayikii otoo hin godhin baatu kuni wanuma namatti ulfaatu hin qabu yeroollee namatti hin fudhatu waan ta'eefuu yeroo laayikii gotanis wanti isinitti herregu isinitti qoxxoru hin jiru. Laayikii gochuun irraanfatinaa keessatti yeroo laayikii godhaa isiniin jedhanii gadi deebi'a malee gadi hin beekani. Indagatinaa in irraanfatinaa hundi keessanuu warri daawwatanii warri ilaaltan irraa fayyadamaa jirtu waan ta'eef namoonni kaanis immoo akka fayyadamanii akka isaan qaqqabuudhaa fi viidiyoo gara biraatti sheer gochuudha malee rakkina biraa yookaan immoo isaa herreganni namarratti qabu hin jiru waan ta'eef in irraanfatinaa indagatinaa irraas fayyadamaa jirtu waan ta'eef agidhumaatti na waliin tura. Guyyaa har'aa kana meeqaan akka olee ilaalla jechuudha. Akkasumallee waa'ee Awwaash baankii isinitti meetii ture. Awwaash baankii baankolii kaanirraa adda yookaan immoo kan fooyyee qabu isa isiniin jedhee ture. Achirratti illee ijoolleen oomaan jirtanii dallaalaanii baay'ee amantii dhabnee jira rakkoo uumee jira waan ta'eef Awwaash baankii kanarratti otoo erginee akkamii kan jedhu isa kanallee isinitti hima. Aga xumuraatti obsaan na waliin tura. Guyyaan har'aa akkuma isiniin jedhee Seepteembar 3 2025 akka Itoophiyaatti guyyaa 23 jiinii 12 2017 isinis immoo yeroo ol seentan jalqaba mata duree dubbifachuudhaan guyyaan meeqa akka ta'e akkasumallee baatiin kan alaaf keessa meeqa akka ta'e hubachuudhaan itti aansuun viidiyoo laayikiitiin jalqabaa isiniin jaa. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankii 138.54 irra ture jechuudha. Guyyaa kaleessaas akkasii engaddallee akkasii karaa baankiitiin hin daballes hin qannasnes achumarra jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo guyyaa kaleessaa 159 olee har'a immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 160.48tti deebi'eetu jira jechuudha. Kana jechuun dabalee jira. Inni itti aanu paawundi starlingii karaa baankii 183.57 karaa gabaa gurraachaa 214.0 suuziin firankii karaa baankii 169.65 karaa gabaa gurraachaa 199.81 inni itti aanu yuuroon karaa baankii 161.24 karaa gabaa gurraachaa 186.60 kana jechuun egaa guyyaa har'aa karaa baankii hin daballe achumarra jira. Suma kaleessa hin gaddarra tureerra jira. Wanti dabalee qannasee hin jiru. Karaa gabaa gurraachaa immoo guyyaa kaleessaa Seepteembar 2 qannasee ture ammoo Seepteembar 3 2025 ittiin oole dabaleetu jira jechuudha. Kan kaleessaa irratti saantiballee kan dabale birrii tokko lamallee kan dabale jira. Isa kana isinii ibsaan deema sirriitti na caqasa.
Inni itti aanu Kanaadaa doolaarii karaa baankii 103.37 karaa gabaa gurraachaa 116.30. Kanaadaa doolaaris guyyaa kaleessaa karaa gabaa gurraachaa 115 irra ture. Arramoo 116.30tti ol deebi'eetu jira jechuudha. Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 92.95 karaa gabaa gurraachaa 104.58. Norwee kiroonii karaa baankii 14.22 karaa gabaa gurraachaa immoo gadi bu'ee 13.4. Inni itti aanu Bahariin dinar karaa baankii 378.44 karaa gabaa gurraachaa 425.70. Inni itti aanu Saawus Afrikaa raandii karaa baankii 8.04. Turkii riilee karaa baankii 3.47 karaa gabaa gurraachaa 3.44. Turkiin karaa baankii 3.47 karaa gabaa gurraachaa immoo 3.44 karaa gabaa gurraachaa gadi bu'eetu jira jechuudha. Birri warra Turkii immoo inni itti aanu Yaman Riyaal karaa baankii 0.59 karaa gabaa gurraachaa 0.66. Inni itti aanu Dubaay diraham karaa baankii 37.73 karaa gabaa gurraachaa immoo 43.72. Chaayinaa Yeewwan karaa baankii 19.20 karaa gabaa gurraachaa 22.14. Olmaa Riyaal karaa baankii 371.00 karaa gabaa gurraachaa 417.50. Israa'el shekel karaa baankii 42.18 karaa gabaa gurraachaa 47.50. Inni itti aanu Kuwait dinar karaa baankii 445.13 karaa gabaa gurraachaa 524.25. Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 2.94 karaa gabaa gurraachaa 3.30. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaal guyyaa kaleessaas asumarra arrallee asumarra jira. Innis immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 36.92. Awwaash baankii irratti meeqaan akka sharafaa olee waa'ee Awwaash baank gootummaa irratti dhumatti isinitti himachuudha. Dhuma irratti karaa baankii Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko 36.92tiin olee jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo 42.73 karaa Awwaash baankii dhuma irratti ilaalla. Inni itti aanu Joordaan dinaarii karaa baankii guyyaa kaleessaa 200 wayirra ture. Arras immoo dabalee karaa baankii iyyuu Joordaan dinaarii tokko 201.20 karaa gabaa gurraachaa 226.25. Beerut doolaar guyyaa kaleessaa gadi bu'ee yookaan immoo qannasee 159 olii karaa gabaa gurraachaa. Arrammoo Beerut doolaarii 160.42 olii jira jechuudha karaa gabaa gurraachaa. Innis yookaan immoo Beerut doolaarris dabalee jira jechuudha har'a. Indiyaa ruupii karaa baankii 1.62 karaa gabaa gurraachaas 1.82. Inni itti aanu Qatar Riyaal karaa baankii 39.18. Qatar Riyaal guyyaa kaleessaa karaa baankii 38 irra oolii. Arrammoo karaa baankii irratti Qatar Riyaal 39.18 karaa gabaa gurraachaa immoo 41.50 olee jira jechuudha. Olmaa sharafoota mallaqa guyyaa har'aa Seepteembar 3 ji'a 9/2025 akka Itoophiyaattis guyyaa 28/12/2017 haala kanaan olee jira jechuudha. Karaa baankii fi gabaa gurraachaa garaagarummaa jiru akkuman isinitti hime kana jechuudha. Inni itti aanu Awwaash baankii irratti har'a Dubaay diraham akkasumallee Saawud Arabiyaa Riyaalii Dubaay diraham guyyaa har'a baankii daldala Itoophiyaa irratti 37.73tiin ooleetu jira. Awwaash baankii irratti immoo Dubaay diraham guyyaa har'aa Seepteembar 3 42.96tiin oolee jira jechuudha. Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 36.92. Awwaash baankii irratti immoo
42.0 afurtamii afuriin olee jira jechuudha. Awaash baankiin kun yeroo tokko tokko qixuma gabaa gurraachaati, yeroo tokko tokko immoo qixa gabaa gurraachaan olitti jechuudha kan inni sharafaatii jiru. Keessattuu ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtaniidhaa fi awaash baankii kanatu gaariidha. Dallaalonni baay'ee gadi isin jalaa buusanii jijjiiraa jiru waan ta'eef akkasuma ijoolleen Olmaan jirtan gaaffii kana koomentii jalatti kan na gaafatanii dallala amantii dhabnee rakkoo uumee jira waan ta'eef awaash kanarratti ergachuu ni dandeenya. Yoo ergine akkuma baankii sakaanii kallattii galamu akkamii kan jedhu baankiin hunduu baankii madha waan ta'eef awaash baankiin awaash har'a miti kan hundeeffamee durumaanuu jira akkuma baankii kamiitii jechuudha hinuma gala. Akkasuma immoo gaafa biyyaa dhuftan akkaawuntiin isin qabattanii dhuftanii maayinni baankii daldala Itoophiyaa immoo kan awwaash immoo kan biraati. Akkasuma dabalatallee maatii keessanidha dawwaltanii kan isin gaafattanii irraa fudhachuu qabdan isaanillee isinitti immoo waan ta'eef warri immoo ergitanii baankii awwaash kanarratti ergattanii isinii qaqqabee jiru immoo isaa piliis koomentii irratti yaada keessa waliif meeshin walii godhaa wal hubachiisa walitti maa rakkina tokko hin qabu. Kan gaafa akkasiif waliin taanii namni homaa waliin godhu jiraatti wal gargaaru wal fayyadu wal hubachiisu wal barsiisu wayyaa isinin jedha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Like share gochuu keessan hin dagatinaa hin irraanfatinaa baay'een keessan ilaaltanii baatu. Viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti baay'ee.